kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun sagantaa poolisii Oromiyaa OBN waliin ta'uudhaan torbaniin yeroo hundumaa sa'aatii kanarraa eegallee kan isiniif dhiyeessinu qophii poolisii eegalleeti kan nuti jirru. Isin immoo bakkuma garaagaraa ta'uudhaan filannoo keessan OBN taasifattanii sagantaa keenya daawwachaa haga xumura qophii kanaatti nu faana kan turtan yoo ta'e qabiyyee qophii keenyaarraa waa hedduu hubattu jenneeti kan nuti abdannu. Istiidiyoo irraa immoo sagantaa beeksisaa haga xumura qophii kanaatti isin faana turtii kan taasisu ani Girmaa Magarsaati. Egaa kallattumaan gara qabiyyee qophii keenyaa keessaa oduutti kan darbinu ta'a jechuudha. Gara booda immoo anaan oduu booda walitti kan deemnu ta'a. Turtii gaarii. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu poolisii torban kanaaf qabannee isinitti himaa oduu waliin an Ubaayyoo Miruuti. Bulchiinsa magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Daabee aanaa hangaatutti meeshaaleen shiishaan ittiin xuuxamu sakatta'iinsa taasifamee qabamu poolisiin beeksise. Gabaasa Taamiraat Geetawuniif Faayisaa Xiqii. Bulchiinsa magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Daabee aanaa hangaatutti yeroo hawaasni qaamolee nageenyaaf kenne bu'uura godhachuun qaamoleen nageenyaa waloo kunneen manneen garaagaraa sakatta'uun meeshaaleen shiishaa qabuu isaanii himaniiru. Meeshaalee Shisha kana hirmaannaa tajaajila poolisii hawaasaa keenya kanaaf akkasumas hawaasa naannootiin odeeffannoo arganneen wanti kun sammuu namaa doocha waan ta'eef hawaasa keessattis waan balaaleffatamu waan ta'eef sara kanarraatiin kaanee qodaa shishaa 250 guyyaarraa bifa kanaan kan gubne ta'uu isaadha jechuudha. Shishaan fayyaa namaas ta'ee guddina diinagdee biyyaa irratti miidhaa olaanaa waan geessisuuf kanaaf hawaasni ijoollee isaanii eessa akka oolanii fi bulan hordofuu fi to'achuu akka qaban himaniiru. Miidhaa garaagaraa qaba. Tokkoffaa hawaasa keenya keessatti namni akka hojii hin hojjenne godha. Lammaffaa saamichaaf namni iddoo sana keessa taa'ee hojii hojjechuu dhiisee saamichaaf karoora baafata. Yakkaaf kan kakaasu ta'uu isaadha jechuudha. Gaafa kana xuuxan dargaggeenyi keenya tokkoffaa hojii hojjechuu dhiisetti hedduma kan oola. Achi hobee immoo yakka hojjetaa hanna garaagaraa kan reebicha jeequmsa waan garaagaraa kan hojjetu waan ta'eef boonnichi balaa hamaadha waan ta'eef nus saniif xiyyeeffannee akka ana keenyatti kan irratti hojjennee ta'u kan gubaa jiru ta'uu isaati jechuudha. Rakkoolee nageenyaa gama kanaan gahan hambisuu keessatti sakatta'umsa garaagaraa irratti cimsuun manneen namoota dhuunfaa fi hoteelota garaagaraa irratti xiinxalaa fi hordoffii cimaa akka barbaachisus dubbatu. Hordoffiin turre manneen shiishaa yakkoonni garaagaraa itti babal'ata waan ta'eef namoonni kana tajaajilli poolisii hawaasaa qindoomina poolisii aanaa wajjin ta'uudhaan milishaa gaachana sirnaa waliin ta'uudhaan iddoolan kana sakatta'ame qindoomina waloo qaamoleen nageenya aanaa hangaatu hojjetanii kun kan qaqqabame ibsaadha. Nuti biyya takkattii qabna. Biyya Itoophiyaa qabnu kana keessa teenye alseerummaa raawwannu sabuma keenya irratti raawwanna lammii keenya irratti raawwanna waan ta'eef alseerummaa kanarraa osoo fagaatanii karaa seera qabeessa ta'een hojii gaarii hojjetanii hundi wal faana osoo jijjiiramne yaada jedhuun qaba. Hawaasni miidhaa shishaan qaqqabsiisuu hubatee qaamolee nageenyaaf deeggarsa barbaachisu gochuu qabas jedhameera. Kana malees dargaggoota araada kanaan qabamanis kunuunsaa fi deeggarsa hubannoo kennuu barbaachisa. Shishaan kun sammuu namaa doocha hawaasni akka hojiitti hin galle godha. Hannaaf ka'umsa yakkaataa hannaaf kakaasaa. Kanaaf kan ammoo hawaasni cimee balaaleffachuu qaba. Akkaataa hojumaata waajjira poolisii aanaa hangaatiin deelii guyyaa guyyaadhaan sakatta'umsi addaan hin cinne iddoo garaagaraa irratti mana shishaa irratti mana jimaa irratti kan biraas alseerummaa jiran hunda isaayyuu sochii fi dhaabbiidhaan kan irra deemnee hojjechaa jiru ta'uu isaa ta'e addaan citochuudha. Akkaatuma yeroo arganneen kan tarkaanfii irratti agaa guyyaa irratti tarkaanfii irratti fudhachaa jiru kan jiru ta'uu isaa ta'e. Meeshaaleen shishaa qabames iddoo jiraattonni magaalichaa jiranitti gubateera. Olaantummaa seeraa mirkaneessuuf tajaajilli poolisii hawaasaa murteessaa ta'uun ibsame. Godina Shawaa Kaabaa aanaa Alaltuutti nageenya mirkaneessuuf poolisii fi hawaasni qindoominaan hojjetaa jira. Gabaasa Malaakuu Tolaaf Caaltu Fiqaadu. Aanaan Alaltuu aanaalee godina Shawaa Kaabaa keessaa tokko yoo taatu aanaa nageenya waaraa qabdudha. Kanaanis yeroo ammaa sosochiin hawaas dinagdee sa'aatii 24 kan keessatti taasifamaa jirudha. Olaantummaan seeraa akka aanaa Alaltuutti mirkaneessuuf tajaajilli poolisii hawaasaa fi hawaasni hojii qindoominaan hojjetaniin nageenya aanichaa kan mirkanaa'e ta'uu itti gaafatamaan kutaa ittisa yakkaa aanaa Alaltuu itti aanaan inspektaraa Ijaaraadhidha ibsaniiru. Poolisii fi uummanni waliin ta'ee hawaasni kun yeroo yeroodhaan mariin godhama jechaadha. Karaa tajaajila poolisii hawaasaatiin gandarratti ganda hunda keessayyuu poolisiin hawaasaa walii buluudhaan uummata kanatti dhiyeenyaan tajaajilaa jira jechaadha. Rakkoon tokko yoo uumame atattamaan kan bira gahamuu fi
furmaan illee gandarratti kan kennamuuf ta'uu isaati jechaadha. Hawaasni nageenya naannoo isaa akka eeguuf gurmiiwwan tajaajila poolisii hawaasaa gareewwan adda addaa gurmeessuun yeroo yeroon marii waliin geggeessuun kan waliin hojjetan ta'uu ofiisaroonni tajaajila poolisii gandootaa kan ibsan. Hojii tajaajila uummataatti hojjechaa jirra. Halkanii guyyaa sa'aatii 24 keessa bullee olleeti kan nuti hojjechaa jirru. Dhimma nageenyaa irratti yeroo yeroodhaan uummata torban lama keessa guyyaa tokko yeroo qabanne uummata mariisuu keenya haala dhimma nageenyaa irratti kana kan fayyadu hojjechaa jirra. Sirriitti hawaasa wajjin wal taanee marii nageenyaa gaggeessine hawaasa wajjin galgalaa fi ganama osoo hin jedhin qorraa fada osoo hin jedhin yeroo hundaa hawaasa keessa oollee bullee hawaasa keenya mariisisnee kan wajjin nageenyatti fufsiisaa jirrudha. Haalli nageenyaa baay'ee bareedaadha. Amma hanga har'aatti nageenyi boora'ee hin jiru, wanti mudateerree hin jiru. Haalli nageenyaa baay'ee bareedaadha. Poolisoonni irree baay'ee hojjetu. Wanti nu rakkise nageenya irratti wanti nu rakkise tokko iyyuu hin jiru. Milishaa gaachana sirnaa akkasumas immoo poolisii akkasumas immoo jiini kuwaanti poolisoota gandoota wajjin tokko ta'uudhaan nageenyi ganda kana harka mirkanaa godhamaa jira. Nageenya waaraan aanaa kana keessatti uumamuu kan danda'e poolisiin hawaasaaf kenna tajaajila qulqulluu si'ataa ta'e karaa iftoomina qabuun hojii hojjetamaa jiruun akka ta'e ajajaan poolisii aanaa alaltuu itti aanaa inspekteraa Mariid Mulugeetaa ibsaniiru. Namni harka nama laaluun faayidaadhaan durfamuun yookaan immoo tajaajila kana fedhii dhuunfaa guuttachuudhaaf jecha addaan kutuun kan hin barbaachifne ta'uusaa ofii keenyaafis walitti simnee ummaticha gammachiisuudhaaf kan hojjetaa jiru ta'uu isaati jechuudha. Miseensonni poolisii bulchiinsa magaalaa Najjoo nageenya mirkaneessuun cinaatti tajaajila lammummaa deeggarsa lammiileef taasisuun gahee isaanii bahaa akka jiran ibsame. Gabaasa kominikeeshinii bulchiinsa magaalaa Najjoof Girmaa Magarsaa. Miseensonni poolisii bulchiinsa magaalaa Najjoo nageenya mirkaneessuun cinaatti tajaajila lammummaan deeggarsa lammiileef taasisuun hospitaala Najjoorraa hospitaala riiferaalii Naqamteetti riiferii na godhanii an maatii nama na gargaaruun waan hin qabneef qajeelchi poolisii bulchiinsa magaalaa Najjoo deeggarsa naaf gochuudhaan akka achi deemee akka yaalamu waan naa godhaniif achittis deemee yaalameera dhimma fayyaa gaariirra jira. Mana maatii isaa taa'ee otoo yaalamuu fi tattaaffii gochaa jiru dhukkubni kun itti hammaataa deemuudhaan bulluqi kun naanna isaa tortorsee gogaa isaa cicciree baay'ee haala rakkisaa keessa ture jechuudha. Isa booda maatiin kun fayyifachuudhaafis yaalachuudhaafis humna kan dhabaniif harka qalleessa kan ta'an ta'uusaa yeroo mirkaneeffannee jennu achi booda maatiin isaa kun dhufanii haala mucaan kun yookaan dargaggeessi kun irra jiruu fi haala inni miidhaan irra ga'ee jiru sana yeroo naaf ibsanii jedhanitti miseensuma kanaa wajjin waliin ta'uudhaan qoree wajjinis waliin ta'uudhaan murteessineetu namni kun atattamaan deemee akka inni yaalamu maqaa qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Najjootiin mana yaalaa hospitaala Jimmaa kanatti erginee Naqamtee kanattis goree yaalameera namni kuni. Dargaggoo Shallamaa Abdiis balaasa quunnamirraa fayyuutti gammaduun miseensota poolisii bulchiinsa magaalaa Najjoo galateeffateera. Qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Najjoon immoo deeggarsa naa gootan sanaaf galatoomaa jedha. Miseensonni poolisii bulchiinsa magaalaa Najjoo nageenya mirkaneessuun cinaatti tajaajila lammummaatiin aantummaa uummatummaa qaban agarsiisaa jiraachuu ajajaan qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Najjoo Koomaandar Annallee Birraatu himaniiru. Nama tokko hambisuu jechuun wanta salphaa miti. Murtoo ofii keenyaatti gaafatamummaa fudhannee murteessinee riiferii barreeffamee buusii waan adda addaatu kanaaf hin saaxilamin itti gaafatamummaa mataa keenyaatiin argine namni kun fayyee deebi'ee dhufee tokko maatii isaatti dabalamuudhaan lammata immoo fayyee hojii idilee isaatti deebi'uudhaan wantoonni kun bu'aa qajeelcha kanaa bu'aa miseensa kanaa miseensi kun uummataaf hammam yaada hawaasa kanaaf hammam yaada hammamis aantummaa yookaan immoo walitti dhufeenya hawaasa kanaatii wajjin qaba kan jedhu ibsituu keenyaadha. Godina Gujiitti milishoonni leenjii dandeettii raawwachiisummaa leenji'aa turan eebbifaman. Bal'ina oduu kanaaf Yoonas Bantii. Milishoonni 1270 aanaalee godina Gujiirraa walitti dhufan leenjii loltummaa fi dandeettii cimsannaa isaaniif kennamaa ture xumuruun eebbifaman. Dandeettii raawwachiisummaa milishaa cimsuuf leenjiin sadarkaa adda addaatti kennamaa turuu himan. Marsaan tokkoffaan sadarkaa aanaatti, marsaan lammaffaan sadarkaa gandaatitti, achirra darbee immoo sadarkaa godinaatitti milishaa 1270 ji'a tokkoof guyyaa 5 kan leenjinnee ama baasaa jiru. Namni nama tiksu, namni nama eegu. Gaachana nama nami ta'e dursa fi naamusa isaa baay'ee fooyya'aa dhufeera. Karaa biraatiin ammoo daa'imman jaarsi jaarrotiin karaa kamiyyuun hawaasa jeeqaa kan uumamne
gaachana guddaa ta'e dallaa ta'e eegaa jira. Hoogganaan biiroo milishaa Oromiyaa obbo Abarraa Buunoo hojii gurmaa'insaa fi dandeettii raawwachiisummaa milishaa cimsuu irratti hojjetameen aggaammii diigumsaa fi nageenya naannichaa booressuuf taasifame qolachuun danda'ameeraa himan. Qorqalbii wajjin wal qabatee tooftaa waraanaa wajjin wal qabatee waggaa waggaadhaan leenjisuudhaan ijaaruudhaan gurmeessuudhaan bobbaasuudhaan rakkoo keessaaf alaan nuqunnamaa ture akka naannootitti humna milishaa leenjisuudhaan humna waloo wajjin poolisii wajjin qindeessuudhaan Oromiyaan nageenyaan luka lamaaniin akka dhaabbatu taasiseera. Milishoonni eebbifamanis leenjiin fudhatan nageenya waaressuuf kan isaan gargaaru ta'uu himan. Nutis muuxannoo asii arganne kana gallee milishaa keenya kagandatti hafe uummata keenya kagandatti hafe muuxannoo arganne kana isaanii dabarsuu fi qophii diinas baasuu fi qophiidha. Biyyi teen akan tuqan naannoon teen akan tuqan godinni keen aanaan keen akan tuqan muranne hin eenna. Gara aanaa keenna gallee gara ganda keenna gallee gara godina keenna gallee qophaa'ummaan nuti qabnu shanee jirtu of keessaa baanyee nageenyaan qajeelfamuun hin goosina jennee abdii guddoo qabna. Qe'ee keenna biyya keenna aanaa keenna ganda keenna baane diina keenna kana ofirraa ittisne baasne gabareen keenna baay'ee qotatee naggaades baay'ee gurguratee galuus maatii fiitirra mancaa dur kabade mara mulu deebisuuf taana misoomaan jechuudha. Eebbifamtoonni nageenya eeguu keessatti gumaacha guddaa qabus jedhame. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu poolisii torban kanaaf qabanne asumarratti goolabaa qophii lafan biroo waliin turtii gaarii. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu daawwanneen booda walitti deebineeti kan nuti jirru qabiyyee qophii keenyaa kutaa jalqabaa keessatti yeroo ammaa akka keenya mirkaneessuu qindoomina hawaasaa fi qaamolee nageenyaa iddoo garaagaraatti nageenyi waara haadha kan inni jiru. Nageenya kana mirkaneessuu keessatti immoo gaheen hawaasaa maal fakkaata waan jedhus kan ilaallu ta'a. Keessattuu filannoo biyyaalessaa barana gaggeeffame keessatti karaa nagaadhaan akka milkaa'uuf gaheen hawaasaa fi gaheen qaamolee nageenyaa iddoo olaanaadha kan inni jiru. Egaa kanuma wal qabsiisnee nutis hawaasaa fi qaamolee nageenyaa dubbisuudhaan akka godina Shawaa fi magaalaa Adaamaatti hojiilee hojjetame kanaan bu'aaleen argame maal fakkaata waan jedhu qaamolee nageenyaa fi hawaasa dubbisuudhaan waan qindeessinee dhiyeessinuu qabna. Daawwanneet walitti deebina. Aanaan keenya akkuma godina keenyatittuu rakkoo nageenyatiin waggaa 4 oliif aanaa rakkoo keessa turteedha. Haa ta'uti garuu bara dheengaddaatirraa qabee hojii qindoominaan qaamni nageenyatii fi qaamni siyaasaa waliin hojjete waliin aanaan keenya kanaan dura karaa aanaa boosatti namni taaziyaallee yookaan bo'allee kan firaaf hin dhufne kan daldalaan adda addaa karaa magaalaa kanaan dhufne yeroo ammaa kan achi keessaa baanee fooyyofne nageenya keenya hamma ta'e parsantii dhibbaanis nageenya keenya waaressuudhaan hanga ta'e rakkoo duraanii sanii furree namni akka barbaadetti gabaasa wal keessa deeme biyya biraatiis dhufee firris wal gaafachaa sana qofaa miti namoonni kanaan dura sodaadhaaf as keessaa buqqaanii kara biraa galan amma yeroo ammaa kana deebi'anii kara jiruuf jireenya isaa akkaataa ittiin deebi'an kan jiru ta'uusaa kaasuu barbaadeta. Yaaddoodha bilisa wanni tokko rakkoo hin jiru koshii takka hin qabu seeraan nu eegaa jira uummanni illee nu gonnii jira. Ummanni keessattuu ummanni uummata qabnaa uummata wajjin dalagaa jirra ummanni nu cinaa jira ummanni nu wajjin dalagaa jira. Aanaan Lumee haalli isaa duraan sochii nageenyaa wajjin wal qabatee rakkoon tokko tureera yeroo ammaa ummanni misooma isaa nageenya isaa karaa nagaatiin bahee galaa jira jechuudha. Caasaan nageenyaa milishaan bal'aan poolisiin qaamoleen nageenyaa humni waloo karaa qindoomina guutuu qabuun ummanni sodaa yaaddoo nageenyaa tokko malee halkan guyyaa osoo hin jedhin caasaan nageenyaa gahee isaa bahaa tureera. Haalli nageenyaa magaalaan Iziree akkuma beekamtu daangaa naannoo Amaararra jirti. Kanarraan kan ka'ee finxaaleeyyiin naannoo Amaaraa daangaa kanarraan sochii bal'aa taasisuu jechuudha. Sochii bal'aa taasisuu yaa ta'utii garuu qindoomina hawaasaa qindoomina gaachana sirnaa milishaa fi qaamolee nageenyaa adda addaatiin nageenyi isaa magaalaan kun mirkanaa'eeti eegamee kan jiru. Fayinni keenya tokko kan argannetti fayyadamnee diina argine hambisuudha. Lammaffaa immoo opereeshinii walirraa hin cinne gochuudha. Sadaffaa immoo halkanii guyyaa dadhabbii tokko malee
boqonnaa tokko malee sa'aatii 24 miseensi keenya daandii fi mishigii keessa ciisee hojiin kun akka milkaa'uuf haal duree hojjetee rakkoo tokko malee buufata filannoo 925 irratti xumurree nagaan akka galu gooneera jechuudha. Hawaasi mootummaa naata na bulchaa nagaggeessa jiru filachuudhaaf fedhii fi gammachuu guddaan eeggachaa ture. Guyyaa galmee irraa kaasee qofatu wanti isa duras. Akkasuma qaamni mootummaa paartiileen adda addaa fi caasaaleen mootummaa hojii gurguddaa hojjechaa turaniiru. Nuti immoo filannoo kana mirkaneessuudhaaf hojiin hojjechaa turre hojii guddaadha. Namni halkanii guyyaa kutaa magaalaa keenya keessatti aanaa sadanuu qabnu qajeelcha kutaa magaalaa qabnu kana jalatti qindeessuudhaan uummata kana gar tokkotti finnee nagaa bichaadhaan karaa tasgabbii qabuun filannoon kun gaggeeffamuu akka danda'amu hojii gurguddaa hojjenneeti jechuudha kan raawwanne. Hawaasni keenya hawaasa ijaarame. Abdiin keenya guddaan amma hawaasni zoonirra hanga aanarra hanga guddinaatti ijaaramee ofii isaatiif of eegaa jira. Odeeffannoo gahaa nuu kennaa jira. Waan sodaa ta'e durseetiin nuu bilbilaa jira. Kana dhaqamee dambalii fedhiin nageenya yakka jibbanii ittisuu hawaasa keessatti abdii nutti tole kana qabanne daran waan duraa caalaa kan itti fufnuu fi olaantummaa heeraa fi seeraa kan mirkaneessinu lallabbii hawaasa keenya nu dabarsu fudhannee raawwachuudhaaf qophiin keenya ammas daran cimaa malee of duuba waan deemu. Qaamolee garaagaraa aggaammii garaagaraa taasisan qaaneessuudhaaf hojiin bal'aa hawaasa wajjin dursee wanti hojjetame bal'aatu jira jechuudha. Hawaasa wajjin qaama nageenyaa poolisii wajjin raayyaa ittisa biyyaa wajjin akkasumas immoo qaama siyaasaa wajjin hojiin bal'aa hojjetame hawaasa faana wajjin hojiin bal'aa hojjetame karaa baay'ee miidhagaa fi bifa baay'ee bareedaa ta'eetiin hawaasni hundumtuyyuu gahee mataa isaa baateera jechuudha. Magaalaa teenya daangaarra kan jirtu irraa ka'ee rakkoon tokko tokko hin jiraayyuu ammatti garuu cimina qaama nageenyaatiin cimina caasaa haraa mootummaan hundeesse kanaan salbatee rakkoon tokkollee nun qunnamne ciminaan sakatta'aa jiran halkanii guyyaa sakatta'anii wanni seeraan alaa karaa kanaan akka hin dabarre yookiin karaa keechaa galee miidhaa akka nurra hin buusne halkanii guyyaa sakatta'amaa jira. Uummanni fedhiin isaa nagaa barbaada. Uummanni nagahaan bahee nagahaan galuu barbaada. Misooma isaa karaa nagaa ta'een gaggeeffachuu barbaada uummanni. Kana immoo mirkaneessuudhaaf caasaan nageenyaa fedhii uummata keenyaa kana karaa guutuu ta'een akka inni milkaa'u halkan guyyaa qorra aduu osoo hin jedhin baddaa gammoojjii keessa diinaan kokkee wal qabaa farreen nageenyaa finxaaleeyyiin faannoo asirraan daangaa irra jirra. Duchisaan halkanii guyyaa jira. Salbattee deebitti rukutamaa. Gama biraatiin shaneen gochi siin gootu gocha suukanneessaadha. Mootummaan karaa dimokiraataa ta'een filannoo isaa dorgomuu akka danda'u osoo hayyameefii jiru nama ajjeesuudhaan, nama saamuudhaan, nama ugguruudhaan rakkoo uummata irraan gahaa turte uummanni argeera jechuudha. Uummanni qaama isaaf ta'uuf hin taane bareera. Kanaaf nama isa saamu, nama isa ajjeesu, nama isa rakkisu uummanni hin barbaadu. Namoota rakkoo nageenyaa ta'uu danda'an jennu kana hawaasni nu dhiyeessuu danda'u irratti halkanii guyyaa eegumsa sakatta'insa bakka adda addaa kan hoteelaa, kan magaazinootaa, kan warshaalee, arjiinota bosona jiranii fi iddoo kamiyyuu haga dhuunfaa mana dhuunfaa shakkinuutti sakatta'insa hedduu gaggeessineerra. Namoota rakkoo kana rakkoo uumuu danda'an kan jedhan odeeffannoo adda addaatiin to'annee kan kaan gorsinee uummata kun nagaadhaan akka hin xumuru goonee jirra. Hawaasa keenya fi qaamni nageenyaa keenya qindoomina jiru abdachiisaa waan ta'aniif dhimma nageenyaatiif akka godina keenyatti wanti yaaddoon illee jiru. Garuu wanti shakkine jira. Shakkii fi yaaddoon addaanii iddoo shakkiin irratti hojjennee jirra milkoofne jira. Ammas mootuu amaanaa uummataa sangalmaan ga'uudhaan uummanni kun nu abdateet nageenya keenyaa fi jechoota keenyatti amanee naannoo isaa eeggataa jira waan ta'ameef eegumsa baadiyyaa, eegumsa magaalaa, hojii opporeeshinii
olaantummaa seeraa fi heeraa kabachiisuun hanga labsii mootummaan baasee mootummaan uummanni filate hundeeffamee kallattiin dabalataa kennamus nuti amma dhimmi nageenya sa'aatii 24 dhimma siyaasaa fi poolitikarraa bilisaati dhimmi nageenya. Bineensa bosonallee hin eegna. Namas lubbuu namallee hin eegna waan ta'eef qaama kamuu qaama lammii sabaaf sablammoota nu keessa jiran hunda ija tokkoon balaan tokko akka irra hin geenye wardiyyaa isaanii taanee eeguudhaaf qophii qabna. Qindoominni hawaasaa qindoominni caasaa nageenyaa as keessatti milkaa'ina keenyaaf waan guddaa ta'ee kan nu mul'ate isaani. Keessumaa qindoominni hawaasaa hawaasni eeruu laachuudhaan diinni asiin darbeera. Karaa kanarra diinni yaadeera. Akkas gochuudhaaf diinni yaadeera. Fuuldura keessan diinni jira jedhee odeeffannoo nu laachuu halkanii guyyaa bilbiluu nu deeggaruu karaa nu agarsiisuu bakka diinni jiru nu agarsiisuu seelii fi loojistikii dhufee magaalaa nyaata guuree bahuuf odeeffannoo guuree bahuudhaaf nu qabsiisaa kan ture ta'uu isaa jechuudha. Kun magaalaa Maqqee irratti, magaalaa Mattaaraa irratti, aanaa Booraa irratti, akkasumas immoo Boosatti irratti, Dugdaa irratti dursamee abbaa torbee fi kan boombii darbachuudhaaf socho'aa turee fi akkasumas magaala galee dhukaa adda addaa gaggeessuu kan ture kun kan qabame eeruu hawaasaa jechuudha. Kanarratti poolisiin federaalaas qaamolee nageenya keessaa hojii guddaa hojjetaniiru. Raayyaan ittisa biyyaa koomaandoon jiranis paatrool gochuuf hojii nageenyaa kana mirkaneessuudhaaf hojii bal'aa hojjetaniiru jechuudha. Kora bittinneessaan naannoo keenyas poolisiin idilees milishaan keenyas hanga aarsaa lubbuutti kaffalee milkaa'ina filannoo kanaaf guutummaa guutuutti kan nu geessisee qaamolee kana jechuudha. Magaalli Ejjeree daangaa irratti kan argamtu. Aanaa Lumee keessaa daangaa Amaaratiin kan argamtu. Fiinxaleeyyiin hawwii garagaraati jechuudha kan qabu. Filannoon kun akka milkoofneef yoo xiqqaate torbeen duratti humna ishiin qabdu iddoo garagaraatti guurteetti jeequudhaaf baay'ee adda jechuudha. Kutannoo fi murannoo qaama nageenya keenya bira jiruu fi hawaasa keenya bira jiruun hawwiin isii yookaan karoora isii akka galma hin geenyeef filannoon kun taasifamee jira jechuudha. Boruufis daangaa eeguudhaaf hawaasa naannoo kanaa rakkoon nageenya tokko akka irra geenyeef kutanneeti jechuudha qaamni nageenyaa halkanii guyyaa dhaabatee jiru jechuudha. Kanaaf so akka hawwii fiinxaleeyyitiin yookaan immoo hawwii qaama kanaatiin filannoon kun hin milkaa'u jechuudha. Filannoo kanaaf itti hawaasni naannoo kanaa hawaasni magaalaa kanaa tasgabbiidhaan hin jiraatu jechuudha. Akka yaada isaaniitti jechuudha. Garuu milkaa'uu fi hin dandeenye. Boruus hin milkaa'u har'as hin milkoofnee fi kuni parsantii 100 mannaa jechuudha. Waan tokko akka isaan asitti hin goone. Farreen nageenyaa filannoo kana milkeessa akka milkoofneef fiinxaleeyyiin shaneen duraa duubaan kallattii adda addaatiin akka sareetti osoo ishiin duttu uummanni immoo mootummaa naaf ta'a jedhu mootummaa na bulcha jedhu fedhii isaatiin bahee yaaddoo nageenyaa tokko malee akka inni filachuu danda'u qaamoleen nageenyaa karaa qindoomina waloo qabuun kan yeroo kamuu caalaa hojii kana milkeessuudhaaf shoora isaa taphachaa baheera jechuudha. Nageenyi faayidaa maal akka inni qabu? Warri immoo nageenya hin barbaanne immoo dhiibbaa akkamii hawaasa irratti, misooma irratti, jiraattota irratti, barattoota irratti yaaddoo akkamii akka ta'u? Kun akka isaan yaadan hin taane waan ta'aniif milkaa'ina keenya isa tokko ta'ee jira, qophaa'ina keenya isa tokko ta'ee hin jira. Hawaasa keenya ittiin madaalee agarree jirra. Hawaasni garas akka hin jirre dambalii filannoo gubbaatti agarree jirra jechuudha. Yaa'u nageenyi kun cimee akka itti fufu hawaasni nageenya kanaaf abbummaa qaba, olaantummaa qaba. Hawaasa mataa isaatiif yeroo kennuu qaba. Magaalaan tun magaalaa hinaaffaa waan taateef daangaarra waan jirtuuf diinillee seenee rakkoo uummata keenya irrattis qabeenya uummata keenyaati irrattis akka rakkoon hin geenye uummanni halkanii guyyaa barnoonni kennameefi yeroo nuu kennaa yeroo kennaa caasaa barbaadamutti qaamotii nageenyaatti karaa saniin uummanni ijaaramee nageenya isaa eeggachuu qaba. Warreen nageenyatis of dagannaa tokko malee yeroo kaan homuun jiru
nagaadha nagaa qabna jennee of dagachuu keessaa baanee sirriitti awweer taanee qaxanaa keenya ganda keenya keessattuu kan dur caalaa xiyyeeffannaa kenninee qaxanaa keenya aanaa keenya ganda keenya eeggachuun nurra jiraata. Magaalaan Ejjeree akkuma argitan daangarra jirti. Daangarra jiraachuurraa kan ka'e finxaaleeyyiin daangarratti sochii garaagaraa godhu akkasumas immoo dhiibbaan biyya keessaa fi biyya alaa bal'aatu jira jechuudha. Kanaan odoo hin daangeffamin hawaasni keenya keessattuu jiraatan magaalaa dargaggoon gaachanni sirnaa dubartiin osoo hin jedhin qaamoleen akka milishaa fi qaamoleen nageenyaa biroo qaamolee siyaasaa waliin kutannoodhaan nageenya keenya hin eeggannaaf. Hojii kamiyyuu gaggeeffachuudhaaf nageenyi barbaachisaadha. Nagaan bahanii galuudhaaf nageenya qaama nageenyaa waliin ta'anii farreen nageenyaa faannoo isaa ta'anii shanee gocha isaan raawwachuu deeman akkasumas hattoota bu'uuraalee misoomaa irratti bobba'an jiru to'annaa adda addaatiin tarkaanfii fudhatamaa jiru jira. Kanaaf namoota gocha alseerummaa irratti hirmaatan qaamolee nageenyaa wajjin hirmaachuudhaan gahee isaanii hawaasni bal'aan uummanni keenya akka inni bahu dhaamsa qaba. Caasaan nageenyaa keenya immoo kan yeroo kamuu caalaa poolisii haa ta'u milishaa haa ta'u qaamoleen nageenyaa waloo karaa qindoomina ta'uun qabuun farreen nageenyaa kararraa maqsuudhaan nagaa fi misooma aanaa keenyaa godina keenyaa naannoo keenyaa karaa guutuu ta'een mirkaneessuudhaaf hojjechuu akka qabnuu fi uummannis deeggarsiisaa kan yeroo kamuu caalaa mallattoo adda nu argisiise kana caalaa yoo nu argisiise biitti teenna naannoon keenna aanaan keenna godinni keenna gandi keenna jiruuf jireenyi. Namni kamiyyuu maatii barbaademetti akka inni xiqqaan jiraatu malee iddoo hojiitti argame qooda isaa ba'ee jira. Qooda isaa ba'ee eenyuun jijjiiru eessaan karaa eessaa cufu eessaan rakkoon jira maal hojjennu kan jedhuudhaan kan baatu namni reenjichee duubatti deebi'ee tokko illee hin jiru jechuudha. Koree manaajimentii keenya dabalatee poolisii keenya dabalatee milishaa gaachana sirnaa akkasuma qaamolee nageenyaa waloo TPH milishaa uummata dabalatee dargaggoo keenya dabalatee galata guddaa fi kabaja guddaa isaaniif kan. Uummanni bakka hundarratti nageenya sa'aatii 24tiin bu'uura tole malee gaafa guyyaa filannoo qofaa miti. Kanaaf guduunfaa filannoo irratti illee mootummaan akkasuma olola adda addaatiin odoo hin jilbiifatiin xiiqii keessa galee filannoo kana filatee nagaa amanatti galeetiin jira jechuudha. Dhimmi kun immoo zooniidhaan dhimma nageenyaa mariisaa ture. Ifaa isaa alatti akka gabbaasu, daandii isaa akka eeggatu, odeeffannoo gahaa qaama nageenyatiif akka kennu, yakka uumamee argame irratti ragaa akka kennu, akka balaaleffatu, ilma isaa naamusa akka barsiisu, kana dura barsiisaa ture. Dhimma kana yeroo mootu hawaasni waan ati jetteen sanii hojiitti hiikee argisiisu itti gaafatamummaa guddinatti kennamee jira. Nutis amaanaa kana galmaan gahuudhaaf itti gaafatamummaa kenna bahuudhaaf daran hojjechuu qabna kan jedhamu qaamolee nageenyaa hundaaf carraa kanaan dabarsuun barbaada. Mootummaas haa ta'u uummanni kun sagalee laateera. Sagaleen gara fuulduraatti kan ibsamu ta'a. Dhimmi sagalee ibsu qaama biraa ta'e nurraa kan eegamu hojii nageenyaa tasgabbeessuudha. Keessumaayyuu bakka sagalee hawaasni kun bahee laatetti diinni xiyyeeffatee balaa guddaa irra hin geessisne uummata kana eegumsa gochuudha qaamolee nageenyaa keenya. Inni biraa immoo hawaasni keenya immoo deeggarsii fi gargaarsi kanaan dura nu gochaa ture hojii nageenyaa irratti atuu walirraa hin citiin akkuma kana gara fuulduraatti itti fufee hojii nageenyaa kana irratti odeeffannoo akka nu laatu akka nu deeggaru akka immoo keessumsiinne loojistikii akka hin laanne kanarratti uummanni kun yoo nu deeggare rakkoo kana keessaa baanee gara fuulduraatti bahaa shawaa uummannis qaamoleen nageenyaas kan itti boqotanii fi bahanii kan galan akka barbaade qaamni gamiyyuu kan keessa socho'u akka ta'u tumsa nu gochuu qabu. Kabajamtoota daawwattoota keenya kan hordofaa jirtan sagantaa poolisii Oromiyaa OBN waliin ta'uudhaan isiniif dhiyeessaa turre akkuma itti fufettidha kan inni jiru. Egaa qabiyyee qophii keenya jalqabaa kana keessatti dhimmoota filannoo baranaa faana wal qabsiisee wantoota garaagaraa hawaasaaf qaamni nageenyaan shoora isaanii bahataa turanidha kan nuti isin biraan geenye walitti deebine. Egaa qabiyyee qophii keenya kutaa lammaffaatiin immoo yeroo ammaa kana nageenyaa fi olaantummaa seeraa mirkaneessuu qindoomina hawaasaaf qaamolee nageenyaatiin iddoo adda addaatti hojiileen hojjetamaniiru. Kanneen keessaa
jaalala barataa fi poolisii jechuudhaan iddoolee garaagaraatti manneen barnootaa akkasumas immoo iddoo hawaasni hedduu walitti qabamanitti hawaasaa fi poolisiin walitti dhufee waliin nageenya haala kamiin ittisuu danda'a. Keessattuu gama tajaajila poolisii hawaasaatiin hojiin hojjetameenoo yeroo ammaa kana hagam bu'aa fideera waan jedhu immoo gara godina Arsii Lixaatti isin imalchiisuudhaan kanumarratti riippoortari keenya Ahmed Xaqasaa waan qopheessee dhiyeessuu qaba. Daawwanneet ammas anaan gara boodaa walitti kan deebinu ta'a. Turtii gaarii. Nageenyi waaraan akka jiraatuuf hirmaannaan hawaasni nageenya kabachiisuu keessatti qabu olaanaadha. Godinaalee fi magaalota Oromiyaa keessatti hawaasni qaamolee nageenyaa waliin ta'uun hojii nageenya waaressuuf hojjetameen bu'aan argame baay'eedha. Manneen barnootaa keessatti falaasama hariiroo jaalala barataa fi poolisii jedhuun hojii yakka ittisuuf hojjetamaa jiru yakka ittisuu fi yoo raawwatame immoo saaxiluuf qorni ba'ataa jiru guddaadha. Qondaaltonnii fi miseensonni poolisii tajaajila poolisii hawaasaa falaasamichatti dhimma bahuun yakka xiqqeessuuf hubannoo uumuuf hojjetaa jiru. Sagantaa kanaan aanaalee fi bulchiinsa magaalota godina Arsii Lixaatti falaasama hariiroo jaalala barataa fi poolisii jedhuun yakka ittisuu fi saaxiluu keessatti bu'aa argame irratti waan qindeeffanne isiniif dhiyeessina. Godinaalee Oromiyaa falaasama tajaajila poolisii hawaasaatti dhimma bahachaa jiran keessaa godinni Arsii Lixaa isa tokkodha. Godina Arsii Lixaatti hawaasa hojii nageenya waaressuu keessatti hirmaachisuun hojii hojjetamaa jiruun bu'aan jajjabeessaan argamaa jira. Falaasamni hariiroo barataa fi poolisii rakkoo nageenya sadarkaa garaagaraatti uumamuu xiqqeessuun yakka akka hin raawwanne ittisuu keessattis ga'een ba'atu olaanaadha. Nuti akka poolisitti kophaa keenya hawaasa kana tajaajiluu hin dandeenyu. Nagaa kana eegsisuu hin dandeenyu. Isin wajjin taane barataa kana wajjin taane hawaasa keenya wajjin taane nageenya keenya eegsisuu akka dandeenyuuf sagantaa kun qophaa'e jechuudha. Barataa jechuun immoo bu'uura waa hundaati. Isin egeree biyyaati. Boru biyya kana nami dhaalu isin. Biyyi kun immoo isin qabdi amma. Isintu jira biyya kanaaf. Egereen biyya kanaa isin harka jira jechuudha. Isa kanaaf barataan keenya nagaa biyya kanaatiif bu'aa guddaa buusuu qaba. Nagaa hawaasa keenya nagaa magaala keenya waliin eeguu qabna. Poolisiinis obboleessa keessan ta'uu isaa beektanii cinaa keessan akka hiriiru poolisii irraa fagaachuu osoo hin taane poolisitti dhiyaannee poolisii dubbifnee rakkoolee yoo jiraate poolisitti himnee poolisii wajjin nagaa akka eegnuuf ergaan isaa guddaan. Ijaagurri poolisiidha. Nu barataa kana hawaasa keenya hawaasa bal'aadha. Gaafa nuti ijaagurra taane nageenyi magaalaa kanaa nageenyi mana barumsa kanaa nageenyi barataa kanaa kabajamee eeggamee galma gahuu danda'a. Jaalalaaf tokkummaadhaan qaamolee nageenyaa kanatti dhiyaatanii tokko taanee waliin hojjenne galmi nuti hin geenne hin jiru, iddoon nuti hin dhaabbanne hin jiru, iddoo salphinaa qofa dhaabbachuu irraa gurraa jechuudha. Barataa poolisii yoo walii dhiyaate yoo icciitii walii kenne barataan kun mana hundaa ba'a iddoo baay'ee irraa dhufa. Poolisiin kaambii tokko ta'a. Kanaaf barataa poolisii kan hariiroo isaanii cimsinee jaalala isaanii horannee ofii qabnee ammannee akka poolisii fi barataan walii hojjechuu danda'anitti hariiroo isaanii yookaan jaalala isaanii cimsinee yakka ittisuu fi biyyittuun akka misoomtu akka badhaatu akka jiraatu kan goonu. Barataan kun maatiidha. Barataan kun hawaasa. Barataan kun dargaggeessa. Barataan kun dargaggeettiidha. Kaayyoon isaa barataa dargaggeessa ta'e maatii ta'e hawaasa ta'e kana jaalala waliin uumnee nageenya biyya kanaa mirkaneessuudhaaf waliin taanee qindoomne akka hojjennu kaayyoon isaa. Miidhaa barattoota shamarranii irra ga'u malu ittisuu fi yoo yakki raawwates saaxiluufis ga'een qabu guddaadha. Mirgi dubartoota eegama. Dubartiin akkuma nama kamittuu barattee iddoo kamuu gahuu dandeessi. Yeroo baay'ee kan arginu garuu iddoo garaagaraa miidhatu gahaa jira. Isa kana wal wajjin taane akka ittisnuuf. Nuti hundi kophaa keenya nuti qofti kophaa keenya ittisuu hin dandeenyu waan ta'eef. Poolisiin magaala keenya jiru nama 20-30 ta'uu dandeenya. Hawaasni naannoo kan jiraatu nama 200-300 ta'uu danda'a. Isa kana poolisiin qofti iddoo hunda gahee nagaa isaa eeguu hin danda'u baasuu hin danda'u. Kanaaf dhimma miidhaa daa'immaniif dubartoota irra gahullee hundi keenya wal wajjin taanee eeguu qabna jechuudha. Yeroo ammaa carraa barnootarra guddinaa fi dinagdee biyyaatirra
carraa adda addaatiin fayyadamee namoonni yakka raawwatan yakka raawwachaa jiran. Kana balaaleffachuuf yakka kana hundeerra gogsuuf deeggarsi keessan nu barbaachisa. Isin immoo yakka kana raawwachuurraa of to'achuun namoota yakka raawwatan kana saaxiluudhaan ragaa irratti ba'uun yakki kun akka hundeerra gogu taasisuun gahee keenyaaf keessanii jechuudha. Hawaasni keenya hawaasa akka yakka jibbee yakka balaaleffatu kan misooma biyyattii lakkoofsisu ta'uu qaba. Yakkoonni adda addaa dubartootaa fi daa'imman irratti raawwatamee turee jira. Isa kanarratti gama kanaan miidhaa yakkoota kanaa barattoota kanaa hubannoo kennuudhaan yakkoonni akkasii immoo yeroo raawwataman akka eeruu adda addaa nuu kennuu danda'an yeroo yerootti hubannoo kennaafii turree jirra. Sanaanis bu'aa baay'ee argannee jirra. Yakkoonni akkasii yeroo raawwataman dafanii eeruu nuu kennuudhaan yakki sun osoo raawwatamee miliqin dafnee alatti tarkaanfii fudhataa turre jira jechuudha. Miidhaan kan hedduu kallattii garaagaraatiin barattoota kanarra gahaa tures waan ta'eef amma garuu barataan keenya kana hubatee poolisii waliin qindaa'ee tokko ta'ee yakkoota miidhaa daa'imaniif dubartii manneen barnootaa keessatti haala ga'u kana waliin akka balaaleffannuuf guyyaa har'aa kana waamicha kana isinii goone. Barattoonni kaayyoo isaanii akka hin dagannee fi naamusa gaarii akka horataniif hawaasnii fi qooda fudhattoonni sadarkaan jiran gahee isaanii ba'achuun barbaachisaadha. Seera aadaa Oromooti jalqabaan gaafa nama 12 qofaan jirtu Oromoon waan muratte qabdi. Haftichaa seeraan heeruma muree qeerrichaa seeraan fuudha muree jedhan. Amma safutu badaa jira. Safutu cabaa jira. Safuun kun akka hin cabne manni barumsa amaanaa isinitti haa ta'u. Manni barumsa amaanaa isinitti haa ta'u. Qaamni naga eegdota qaamni poolisaa amaanaa isinitti haa ta'u. Manni yakkaa isin ilaalaa. Barataan dargaggeessaa isin harka jiraa. Barattuun isin harka jirtii. Uf duraaf ammoo barsiisonni aadmalee nutti dhalataa jiru kana intalti takka intalummaa ofii beekuu isaan barbaachisa. Ilmi dhiiraa ammoo ilma dhiiraa maaltu isarraa eeggama jedhee eeguu isa barbaachisa. Baratuu isa barbaachisa. Kana hunda amaanaa isinitti kenninaa. Boor biyya kana akka isaan dhaaluu danda'an seenaawwan garaagaraa hubachiifnee kaafnee fi fakkeenya goonee fi akka isaan karaa naamusa qabuun baratanii iddoo guddaa ga'uu danda'an hin goona jechuudha. Sagantaa kana keessatti bal'inaan barsiisota illee ni hirmaachifna. Fakkeenyaaf boordii sagantaa tajaajila poolisii hawaasa sagantaa tajaajila torbee jaalala balataa kan jiru kana keessatti barsiisonni illee keessa jiru. Daayirikteerri mana barnootaa keessa jira. Kan biraa kaawunsiliin barattootaa keessa jira. Kan dubartoota dargaggoota keessaallee federeeshinii dargaggoolee keessa jira. Warri kanneen walitti qabnee naamusaa illee wal qabatee akkamitti akka isaan naamusa isaanii eeggatanii duudhaa fi aadaa Oromoo ganamaa qabatanii akka isaan itti deemuu danda'anillee sagantaa kana keessatti bifa bal'aa ta'een bifa bareedaa ta'een keessatti hirmaachisaa maanguddoollee hawwalii siinqee abbootii gadaa keessatti hirmaachifnee sagantaan kunis akka itti fufu godhamu waan ta'eef kana keessatti waa baay'ee barataa naamusa isaaniillee barataa aadaa fi duudhaa isaaniillee barataa deeman jechuudha. Miseensonni poolisii manneen barnootaa keessatti argamuun maalummaa yakkaa fi dhiibbaa barattoota shamarranii irra ga'u akkaataa hambisuun danda'amu irratti hubannoo uumuuf hojjetaa jiru. Kun immoo loogii koorniyaa xiqqeessuun biyya lammiileen dandeettii fi beekumsa qabaniin carraa biyyaa fi ofii isaanii jijjiiru ni uuma. Jaalala barataa fi poolisii kun lafa qabachuu qaba. Keessattuyyuu barataan abdii boruuti dhaloota biyya egeree itti fufsiisuu danda'u waan ta'eef wanni hundumtuu barataa keessaa dhufa. Daa'imman kanarratti garjallaarra yoo irratti hojjetame akkasuma qaamni poolisii barataa wajjin qindoomee hojii yakka ittisuu keessatti yoo waliin hojjetame keessattuyyuu yakka dubartoota irratti kan raawwatu gudeeduu butuu kanaan kan wal qabatu akkasumas yakka hannaa adda addaa biyya keessa jiran yookiin immoo hawaasa keessa jiran akkasumas balaa tiraafikaa hir'isuudhaaf qaamolee barattoota kanaa wajjin marachuun hojii irratti lafa qabsiisaa deemuun kun
barbaachisaa ta'ee argamee jira jechuudha. Ilaalcha biyyoolessaa akka qabaatu poolisii nageenya mirkaneessuu bira darbee barataallee hubannaa garaagaraa kennuu fi barataan hojii olaantummaa seeraa kabachiisuu qaama nageenyaa duukaa akka hiriiru hubannaan guddaan guyyaa har'aa kan kennamaafii ture ta'uu isaati. Dur poolisii yoo argu barataan wayyaa isaa qofa arguudhaan kan dheessu kan jibbu ilaalcha gaarii kan qabanneef poolisiin kun tajaajilli inni kennu tajaajila lammii biyya kanaa tajaajilu ummata kana tajaajilu nageenya ummata kanaa kabachiisu hanga aarsaa lubbuutti ummata kanaaf ta'a ilaalchi jedhu sun dhabame jibbaansa kan qabu ture. Kanaaf ilaalchi sun akka cabu godhamu keessatti gahee olaanaa qaba. Keessattuu barataaf poolisiin walitti dhiyeenyi isaanii akka dhufu walitti dhiyaachuu irraa bu'aan argamus jira jechuudha. Yakkoonni daa'ima irra raawwataman jiranii mana barnootaa irraa maatiin isaanii karaa garaagaraatiin hojii humnaatiif yookaan hojii garaagaraatiif yeroon isaan kennan jiranii mana barnootaa irraa kutanii kana eeruu poolisiif akka kennan barataa kanaan karaa kanaan waliin gallee sirriitti irratti hojjetaa kan jiru ta'uudha. Kanaan dura hariiroon barattoonni poolisii waliin qaban laafaa ta'uun eeruu poolisiif kennuu irratti hanqinatu ture. Yeroo ammaa falaasamni hariiroo poolisii fi barataa jedhu rakkoo ture furaa jira. Erga jaalala poolisii fi barataa walitti dhufeenya gaarii uumuun jalqabame as manneen barnootaa keessa seennee hubannoo barataa kanaaf kennaa turree jirra. Akkasumas nageenyummaa naannoo sanaa poolisiin eegaa turee jira. Sanaan wal qabatee poolisiin akka ilma isaanii ta'etti, abbaa isaanii ta'etti, obboleessa isaanii ta'etti ilaalchi gaariin dhufee jira. Ilaalchi gaariin dhufuu sanarra darbee heeruu poolisiidhaaf haalli itti kennaa jiru jira jechuudha barataa yeroo ammaa kana. Maaliif nageenyummaan kun ana eegaa jira poolisiin kun naaf dhaabbate ka jedhu ilaalcha gaarii horachuurraa ka ka'e poolisiitti siquudhaan heeruu gaarii poolisiidhaaf haalli itti kennanii nu faana yakka ittisuu irratti nageenyummaa hawaasa kanaa eeguu irratti nu cinaa hiriiraa haalli itti jiran waan gaarii jira jechuun ni danda'ama. Barataan ammoo keessattuyyuu odeeffannoo naannawaa san jiruun wantoota garaagaraa jiruun poolisii wajjin dhaabbatee kan hojii kana hojjetaa jiru ta'uu isaati. Keessattuu hojii balaa tiraafikaa ittisuudhaaf daandii isaanii qabatanii akka deeman barattoonni deeggarsa nu godhaa jiranii. Akkasuma falaasamni hariiroo barataa fi poolisii manneen barnootaa keessatti nageenyii fi jaalalli akka jiraatuuf illee bu'uura. Hariiroon barataa fi poolisii keessumattuu yeroo rakkooleen garaagaraa manneen barnootaa keessatti mudatan eeruu nuu kennu. Eeruu nuu kennan kana isaan nuu kennan irra dhaabbachuudhaan yakki naannoo manneen barnootaatii fi hawaasa keessatti akka uumanne hubannoo kennaa deemaa turreera. Hubannoon kun isaaniif kennu kun immoo bu'aa olaanaa nu buuseera jechuudha. Bu'aa olaanaa nu buusee nageenya naannoo sanii nageenya manneen barnootaa keessattis nageenya hawaasaa fi ganna san keessatti mirkaneessaa dhufee jira. Poolisii dhiyaatanii wantoota hawaasa keessa jiran wantoota sirraa'uu qabu hawaasa keessatti ganda keessatti aanaa keessatti wantoota sirraa'uu qabu jedhanii koomentii kennaa jiran jechuudha. Kanaaf jijjiirama kana yoo itti fuufee hawaasni barataa kun barataan barataa jiru kun koomentii akkasii yoo nu kenne nu ammoo koomentii isa ilaallee jijjiirree biyya barataan kun seeraa irra baratee seeraan qabxii olaanaa fidee biyya kana ijaaruu danda'utti nullee akkasitti hojii nageenyaa halkanii guyyaa mirkaneessaa deemnaa jechuudha. Kana jechuun ayyoo biyya eege barataan seeraan barata. Yoo barataan seeraan barate boru bakka kee bu'a waan ta'eef isa kana qabannee falaasama kanaan hojiin jijjiiramni jiru jijjiirama ajaa'ibaati. Isa kana lafa qabsiisaa deemaa jirra jechuudha. Barattoonnis asiin dura poolisota yommuu argan kan sodaatanii fi yeroo ammaa kanatti akka maatiitti hariiroo gaarii uumuu nutti himan. Qarayyoo poolisii agar baqachaa ture. Amma immoo poolisiin abbaa kenna poolisiin obboleessa kenna kanaafuu itti dhiyaanne yakka raawwatamu tokko yoo agarre yookaan bilbilee yookaan qaama dhimmi ilaallatu dhiheessuun nurra jira. Waan meeshaa qabatanii deemaniif qofa poolisiidhaan waan akkanaa nama dararanii yookaan poolisiin waan humna isaatii ol ta'e waan humna biyyaatii ol ta'e karaa saniin ofirraa faccisuudhaaf kan qabatudha. Isa kana irratti namoonni akkas jettanii yaaddan yookaan daa'immaniin yookaan hawaasaan poolisiin qaama nama miidhu qofa jettanii yaaddan sirrii mitiin jedhaani. Poolisiin qaama nageenya eeguudha kan hawaasaa fi kan uummataas nageenya yoo hin jiraanne barumsi hin jiru fayyaan hin jirtu jenna. Nageenyi dura waa hundaati dursa kennamaa jedha. Kanaafuu poolisiin qaama kenna barataa irraa bahee qaama poolisii ta'ee barataa irraa bahee doktora ta'a. Poolisiin qaama kenna irraa bahee waan ta'eef poolisii akka diinaatti yookaan akka waan biraatti ilaaluu hin qabnu poolisiin qaama kenna sababa sibiila wayii harkaa qaban yookaan meeshaa wayii harkaa qabuuf qofa
sodaachuu osoo hin taane qaama maaliif hidhatee baruun itti dhiyaannee maaliif akka dhaabbate baruu qabna jedha. Dura kana poolisii hin sodaanna ta'us yookaan hin jibbina ta'us amma mootu waa'ee poolisiin hawaasa keenyaaf bu'aa inni qabu hubannee jirra. Baay'ee nutti tolee jira. Barataan jechuudha poolisii waliin yoo hariiroo uume rakkoo hawaasa keessa jiru tokko poolisan bira deemee rakkoo akkanaattu jira jedhee furmaata wayii hawaasaniif buusuu danda'a. Nageenya kana eegsisuudhaaf poolisii waliin hariiroo uume rakkoo akkana kana furuudhaaf deemee itti geessee yoo danda'e ofiifiittis furuu ni danda'a jedhee yaada. 2008 keessa yoo ta'ee jiraate warri beektaniin beektanii illee xiqqaa ta'ee waan beekuu qaba. Akka nu poolisii dhiyeessinu nu godhanii turan. Garuu gaafa hadha isin dhuftanii biiroo keessa nu seensiftanii barataa poolisiin abbaa fi ilma gaafa nuun jettan wanti na dhagahame baay'ee guddaadha. Kanaaf oolmaan poolisiin nu oole guddaadha. Inni roobaa fi caama osoo hin jenne balaadhaaf jecha bakka miidhama ofii dagatee miidhama biyyaatiif jilbiinfataa ture. Rakkoo keenya argee fakkeenyaaf warra dubartoota irratti rakkoon akka hin geenyeef wanti poolisiin hin goone hin jiru. Haa ta'uutii nu barataan akka barannee galluuf wanti poolisiin hin goone hin jiru. Poolisiin waan baay'ee nu ta'eera. Galata poolisii kana jennee afaaniin himu osoo hin taane gochaa yoo agarsiifne irra gaariidha nu warri barattoota. Akkuma barnoonni lafee dugda ilma namaa poolisii illee lafee dugda Oromooti. Maaliif gaachana kenna poolisii jechuun eenyu olitti qaama kamii alattu poolisii jechuun akka Oromiyaatittu poolisiin Oromiyaa gaachana biyyaa waan taateef ammas osoo akkanumatti fuufee kanaa ol osoo itti fuufee jechuu barbaade. Sagantaa walitti dhufeenya barataa fi poolisii qophaa'uun hirmaannaan barataan yakka ittisuu keessatti qabu cimsuu bira darbee maatii isaanii waliinis hariiroo gaarii uumuu keessatti gahee olaanaa ba'ataa jira. Falaasamni jaalala barataa fi poolisii lafa qabachuun yakki akka hin raawwatamne ittisuu fi yoo yakki raawwates saaxiluun olaantummaan seeraa akka mirkanaa'uuf gahee guddaa waan qabuuf muuxannoon godina Arsii lixaa jiru iddoo biroottis otoo babal'atee gaariidha jenna. Horaa bulaa. Kabajamtoota daawwattoota keenya tokko lama jennee sagantaa poolisii Oromiyaa kan torban kanaaf qindeeffanne simbiraan gahaa turre egaa kana gayoowwan daawwachaa turtanidha. Egaa torban immoo qabiyyee qophii keenya kutaa biraatiinidha kan nuti walitti deebinu isinis egaa nu filattanii daawwachaa turuu keessaniif galanni keenya guddaadha. Istiidiyoo irraa immoo hagayyoowwan sin keessummeessaa sin faana turtii kan taasise ani Girmaa Magarsaati. Ogeessonni teeknishaanaa OBN abbootii dabaree guyyaa har'aas galateeffachaa torban qophii biraa walitti deebina. Nagaan nuuf tura. Qaamolee waaresanii buna wal waamu ollaa firrini ciisa boraatti tolchaa wal jala seenna cimee qorrini yoo baxaddoodha yattee feetu ginnaa dagalee dabsitee ejjattu deemsa toltaa qaamoo walaa bu'arsa.